Guys, nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu nagaan qaba jaalata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo har'a jechuudha. Waanuma tokko tokko waan na ajaa'ibu tokko jira beektanii waan sooshaal miidiyaa kanarra gaafa ilaalee jedhu. Namni yoo gara keessatti waan tokko gaggaafatee sitti ni muka hin beektaa. Hojiidhaafis ta'uu danda'a, wanti kun dhugaas ta'uu danda'a. Waanuma isaa walii irraa naan galle jechuudha. Maaliif manaa gadi bahee raawwadhee deemee ijoollee shunkurtii muraa jirti intalli koo ija na gubaa jira. እና namaaf hin gallu jechuudha wanni ta'e amma viidiyoo wayii fayyoon guyyaa sadii bultee natti fakkaata erga galakkiste kanan argee wayii jira irratti jechuudha guyyaa lama guyyaa sadii adoonno garuu har'an argee jechuudha viidiyicha samuna kana dhuguma dubbachuuf sila argitan akkam biizii ta'aa jiru isinitti odeessee jira amma xiqqoo firii ta'aatiin jira jechuudha garuu viidiyoo kaleessa siistarii irratti Pranki godhe sana jechuudha naaf ilaalaa dhaqaati laayikii naaf godha guyyaa biraatti deddeebi'ee akkanuma jedha isheen irree siifan deebisa naan jechaatii jirti garuu immoo naaf ilaalaa laayikii naaf godha isiniin jira inna maaltu na dhibe isinitti fakkaate kana dura jechuudha guyyaa tokko fayyoonii fi haati kakuu fi abbaan kakuu mana sabboontuu dhaqanii jechuudha gammachuu jedhanii dubbataa turanii baay'ee gammadaa fidha kongiraa jedhaanidha jettee raawwattee dubbataa turte jechuudha fayyooni inna waan inti wannumti kongiraa jedhamuuf kun wannumti immoo gammachuu ishii argatte kun maali jedhee gaafadhee dadhabee omaan argine wanti argamu meeshaa garaagaraa yoo ta'e silaa kana dura argaatuma turre maal akka ta'e hin beeku gammachuun kun maalidha jedhee bilbilee firree jennaan bilbila narraa kaasuu didde jechuudha. Sabboontuun jechuudha bilbilee fi maayinni gammachuun kun ennaan bilbila narraa kaasuu didde jechuudha. Kana dura akkuma beekamu wantoonni jedhame hundumtuu akka piraankii ta'e hundi keenya yoo kana dura nuti namni keessa ofiitii maal akka qabu hin beeknu beektani keessa isaanii maal akka jiru. Nu'ini piraankiidha nuunaa jedhanii malee amma jalqaba irraa jabbantee sabboontuun odoo isaan piraankiin godhiin odoo achi hin dhufin akka waan kana hojjetu odeessaa turte jechuudha. Akkasittiin haala kanaan goonee fayyoo walitti taraarsuu qabna fayyoo jira kan jedhu haasaatii turte. Inna nutis immoo waan bareedudha jennee raawwannee ana bichaallee miti namni biraallee namni ayidaa kana jalqaba fidellee ni jira. Namni biraallee kan akkasitti jajjabeessaa ture jira jechuudha. So amma immoo gaafani deebi'ee raawwadheedhu gammadaa fi jedhanii asumaan gammachuun kun maanni sabboontuun mucaa godhattee maal kan jedhamudha jechuudha kan dubbatamaati ture waan amma waa'een kana anis nin gammadaaf jedhee gaafan dawwalee fi maayidha san gaafadhu lakkii jedhanii homaa kana deebii isaanaa kennuu didanii jechuudha. Sabboontuun amma waan kana naan jechuutii diddee sana booda silkiyyuu narraa hin kaasne jechuudha silaa dhukkubaa jiras jedhameera. Dhukkubbi ishii kun maalidha? Kan jedhullee gaafii guddaa natti ta'eetii jira. Bargita akka beektan gaanii manaa bahee dhaqeetoo ijaan ilaalee rakkoon isii maal akka ta'e isii bira dhaqee raawwadhee gaafachuu hin danda'u. Amma tokko ji'uma sadillee ga'uun qaba jechuudha. Sifachi deddeemuudhaaf maatiinis naaf hin eeyyamne dhugaa dubbachuuf amma asuma gadi bahee qilleensuma fuufuradhallee jedhee na didanii jechuudha. Maatiin na eeyyamuu didanii sababa kanaaf ta'e ani gadi bahaatiin jiru deemee raawwadhee iddoo ishiin jirtutti ishee ilaalee rakkinni isii maal akka ta'e hin hubadhu jechuudha. Osoo fayyaa taatee bargis silaa isiin na bira dhufu gaddii turte bitire isiin immoo na bira hin dhufne egaa kanaaf iyyuu tokkoffaa waan dhukkubsataa jirtuu fi lammaffaa immoo rakkoon nuti siitiyyuu maali kanan jedhu gaafii guddaa natti ta'eena jechuudha. Rakkoon nuti siituu maali? Dhugaadhumaan jarri kunii waluma sobanii raawwatanii piraankii jenna jedhanii akka nuti sirratti hin beekneef hiriyoonni isiis akka isii irratti hin beekne akkamti sabboontuu waan akkanaa gooti jennee akkuma jalqaba otuma beeknullee dubbataa turre sana akkamitti waan akkanaa gooti jennee akka nuti isii irratti dubbii hin kaasne fi piraankii jettee raawwatee dhuguma nu jala garagaltee dubbii kana iccitii gootee intalli kun namicha kana faana direekshinii biraa jalqabde moo wannumti isiin nurraa isii fageessu kunis maal? Wannumti immooyyuu kongiraa jedhaanii sabboontuudhaanii gammadaa fi jedhame kun maalidha? Waan jiru silaa hundumaa isa kaan nageenye kan makiinaas dhageenye kana dura bajaajii kan bitte makiinaa kan bitte hundumaa gammannee fi irra dabarree irra isa jechuudha. Inni darbeerra har'a miti inni kan darbeera kun hojii agahuudhaaf deemaa jira. Isa baga waan ishii qaqqabsiisee gammannee fi irraa bilbilee fi irraa egaa sooshaal miidiyaa irratti dhufee viidiyoo hojjechuuf yoo dadhabee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu kan gammadee fi
baay'een ga obboleettiin takka namaaf gammadu takka gammadeef hin jira jechuudha. Bilbileef irreen jira. So garuu immoo gammachuun isaan har'a koongiraa sabboontuudhaaf jedhamee raawwate asuma deebisee immoo bariitidhuma gaafa sanaa jiraan iddoo hojii deemee nama hojii maaltu jibbaa maarroo jedhanii raawwatanii wanni nama akkas jechisiisu maalidha wanni akkas nama jechisiisu ana kana gaafii guddaa natti ta'eetii jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ammas immoo deebisee nama hojii maaltu jibbaa jiraan akkasitti hojiidhaaf jedhee raawwatee manaa bahee manatti galuu didee maal jettee raawwattee Fayyoon dubbataatii turte jechuudha viidiyoo isii keessatti. Egaa Fayyoon bariituu gaafa koongiraa jedhaa fi viidiyoo koomentii irratti waan dura darbeef jettanii raawwattanii wanni isin iccitii ganaa keessa darbee sidda maaltu jira inni duraanii piraankidha inni piraankidha darbeetii jira ishii innammaa jiraan eenyu faana bahee eenyu faana eenyutu mooyyuu nama hojiiti waan inni nama hojii ta'eef eenyu isa jaallateet eenyu isa qabee karaatti isa hambise akka inni manatti hin galleef gaafii guddaa nama ta'a jechuudha kuni dhugaa dubbachuudha fi sababni isaa maali? Kanaaf iyyuu jechuudha baay'ee ajaa'ibuu manatti ta'e wanni kuni jiraan eessatti badee maal ta'e maaltu isa mudate maaliif iddoo hojii dhaqee raawwatee galuu dadhabee kana dura hoo hin galamoo achi wanta buluuftu jira kana hin jedhu gaafii guddaa jechuudha nama kamiif iyyuu kuni gaafii guddaadha ishi immoo sabboontuu fi isa maaltu walitti fide amma namoonni baay'een keessanii sabboontuun isaaf mucaa godhatte sabboontuun mucaa godhatte godhachuu baattee waan nuti raabee tokko iyyuu jiru jechuudha amma sabboontuun gadi baatee ani mucaa godhadheetiin jira kana dhukkubeef kanaafi kanaafan dhukkubsadhee hin jedhe nuti immoo yoo har'a iddoo kanatti sabboontuun mucaa godhatte oo koongiraagireeshin maaloo jennee raawwanne wanni gammannuuf tokko maalidha waan gammannuuf tokko yoo jiraate hin gammannaaf akkanumatti jechuudha baga waan ishii gargaaree baga gammadde ni gammannaaf jechuudha so dhuguma mucaa godhatte moo immoo waan biraati fi gammachuun kun gaafii natti ta'ee jira jechuudha sun dhugaa dubbachuu fi waa'ee jiraa fi waa'ee sabboontuu immoo wanti walitti fidu maayini kaleessa deengadda yooyu hundi keenya waan beeknu akka jarri lamaan walitti araaramanii raawwatanii jireenya isaanii ilmoo isaanii waliin guddifataniif wanti kun godhameetii jira. Tayyib kun immoo irra darbeetii jira walitti iyyuu dhufanii warreebanis deebisanii immoo araarra buufatanis akka nama tokko immoo walitti dhufaniiti waliin nyaatanis waliin dhuganis akkasuma immoo dhukkubsatte illee jedhameeti akka nama tokko dhaxxeeti dhukkubsiiste dhaxxee achitti ishiidhaaf wantoota baay'ee gootee fi jirti hanga aximiitii hojjechuu fi hanga waan meeqa qursii maal misaa jira mitiiree waa baay'ee hojjetaa fi turte akka nama tokkotti akka obboleettii tokkotti bira dhaabatteeti jirti Fayyoon jechuudha akkuma argiteetti namni keessi isaa walitti gammadee jiraanne tokko namni keessi isaa walitti haaree jiru namni keessi isaa waliin fudhanne tokko akkamitti walitti dhufee raawwatee kana hunda walii gochuu danda'a akka obboleettii tokkotti akka intala tokkotti bira dhaabatteetti gargaarteetti jechuudha Fayyoon argitaniitii jirtu so har'a mooyyuu dhimmi jiraate fi dhimmi sabboontuu walitti dhufu sabboontuun hin dhukkubsatte dhukkubbii biraa dhukkubsachuu dandeessi haalli qilleensaatti jijjiiramuu danda'a oggaanga kenaachi turteetti dhufte nyaanni ishiidhaaf fudhatamuu dhiisuu danda'a nyaanni amma fakkeenyaa fi achitti oggaa 8 yookiin oggaa 9 yookiin oggaa 10 turtee dhufte yoo taate achi akkuma dhufte bishaanumti biyya sana itti fayyadamaa turtee fi biyya kanatti dhuftee fayyadamtu tokko ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha garaa dhukkubsuu danda'a wantoota garagaraatti ta'uu danda'a hin beekamu waa baay'eedha jechuudha sini galee soo kanaaf iyyuu dhimma kanaaf dhukkubsachuu dandeessu qorrimtuu jechuudha qilleensichi biyyaayyuu gaamma dhattee fudhattutti tokkoffaa dhattee gara gaxarii deemte gaxarii keessatti immoo waa baay'eetu jira awwaara haraa turte lafa xaragaatii turte argitaniitii jirtu awwaarri sun immooyyuu wantoota tokko tokko itti ta'uu danda'a qufaas isaatii ture qufaatti ta'uu danda'a asmiitti ta'uu danda'a wanta baay'eetu jira jechuudha kan rabbi nama habaasuti so kana dhukkubsachuu dandeessi mucaan kun jechuudha kanaaf iyyuu garuu shakkii baay'ee keessa nama galcha wanti kun gaafa asuma deebi'ee immoo jiraan manatti galuu didee maalidha maali gaafa jedhamu sanatti immoo dhimmi inni manatti galuu diduuf maali rakkoon isaa maali kan jedhu gaafii guddaa namatti ta'a. Kanaaf iyyuu jarri maal keessa akka jiranii afaan hin dubbataa dugda duuba deebi'anii raawwatanii waan biraa hojjetaa jiru yoo ta'e rabbiin kun haa beeku.
Kanaafuu dubbiin tun haxxarraamuu qabdi. Dubbiin tun haxxarraamuu qabdi. Dubbiin tun miicamuu qabdi. Dubbiin tun qulqulleeffamuu qabdi. Akkanatti odeessanii dhiisuu miti.